Kemarin kita sebut keluar dari itu. Isa waggaa soddomatti hin dhabin namoota waggaa soddomatti hin dhabin waggaa afurtamatti hin dhabin nama ganda keessa gidduu yoo kanatti namni namni waggaa barattoota keenya yuunivarsiitii dhaqanii galii dadhaban yuunivarsiitii irraa dhiiboo irraa ni darban karaa irratti cufanii maal godhanii fi makiinaa irraa fuudhanii gaazee karaa makeenya irra karaa cufanii dudura dhaabbatanii naannoo biraatti dhufanii kan keenya jedhanii nutti falmanii konkolaataa irraa fuudhanii waan barbaadan raayyaa qabu poolisii qabu humna addaa qabu humni addaa Somaalee yoo fudhatan Somaalee tiksa humni addaa Kibbaa yoo fudhatan warra Kibbaa tiksa humni addaa Tigree tiksa humni addaa Amaara tiksa humni addaa Oromoo garuu nutti bobba'ee mana keenya keessatti adamsee ijoollee keenya ajjeesaa jira. Waan nama dhufu kanumti nama gaddisiisu wanti jennu akkuma sila jennu wanti nu dadhabe nu dhabsiise kana. Saba keenya keessaa nama ba'e numti deebinee dhimuu keenya. Namni bakka biraatiin dhufee nu ajjeesaa hin jiru. Namuma keenyatu deebisee nu fixaa jira jechuudha. Poolisiin ormaa saba isaa tikfata. Poolisiin keenya garuu ganda keessa deemee saba isaa adamsee ajjeesa. Ijoollee amma du'aa jiran kana baay'ee isaanii kan ajjeesaa jiru. Akka bineensaatti kan adamsaa jiru. Humnuma addaa mootummaan kun ijaaree bobbaasee namoota afaan Oromoo dubbatan itti bobbaasee jechuudha. Kanaatiif afaan Oromoo dubbatan malee mootummaa Oromoo hogganoota isaa hidhee waajjiraalee keenya guutummaatti cufee guutummaa biyyattii keessatti cufee nuun immoo mana hidhaa keessatti nu naqee mana hidhaa keessatti nu godheetu qobaasaa ofiisaatiin dorgomu. Kanaatiif dursuudhaan Oromoon hin filatamu. Aabii Oromoo keessa jiru. Bilisummaa Oromoo keessa jiru. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo paartii keenyas keessa hin jiru. Kanaatiif kan keenya miti kan ittiin lamuu kana. Lammaffaa nu tiksaa hin jiru. Nu tiksaa hin jiru. Ormi saba isaa tikfata jennee. Ormi daangaa isaa kabachiifata jennee. Daangaan keenya kabajamaa hin jiru. Har'a naannoo Amaaraatiin waan nama dhabu. Naannoo Amaaraatiin dhufanii Wallagga fa'aa keessa seenanii qotee bulaa Oromoo arraba fa'aa irraa qotu naannoo keessa jechuudha. Qotee bulaa Oromoo naannoo biraarraa ganda biraarraa dhufanii utuu mootummaa qabna jennu akkamitti mootummaa keenya itti dandeenya kana. Eegan tiksine akkamitti mootummaa keenya kana. Eegan warroon nurraan qolanne eegan warroon nurraan deebifne akkamitti mootummaa keenya itti dandeenya. Kanaaf afaan keenya dubbatan iyyuu malee sirni kun sirna keenya miti. Mootummaan kun mootummaa keenya miti. Kanaaf yeroo faranjiin mootummaan kun mootummaa Oromootiin hojjetu mootummaa keenya miti kan nuti jennu kanaaf. Nuyi filannes nuyi tiksine nuyi gargaarre. Roorroo jalaan hin baafne nurraan itti haga fedhanii nu haa godhanii alagaa jala alagaarraa nu ittisuu hin dandeenye. Ormarraa nu ittisuu hin dandeenye. Karaa ba'aa fudhatan ammas naannoo amma jenne keessaatti dhufanii karaa daangaa darbanii ce'anii dhufanii magaalaa dhaabbatanii bakka sana Oromoon akka itti darbullee dhabee jira jechuudha. Karaa hundumaatiin roorroon har'a nuti keessa jirru nurratti fe'amee jiru waggoota 30-40 darban keessatti nurratti fe'ee hin beeku. Kun immoo yeroo namni nama keenya jennu achirra jiru ta'uu isaati kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu kan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf qabsoon keenya ammallee itti fufa. Qabsoon keenya amma gaafa akkasiin as jirtan kanatti bilisummaa argannee biyya keenya keessatti mataa keenya wal qabannee dinagdee keenya irratti ajajnee daangaa keenya kabachiifannee roorroo ofirraa haga kaafnutti ammallee qabsoon keenya itti fufa. Kaafaa'oo kanaaf dura dhaabbata. Akkuma kanaan dura nuti dhaabbileen Oromoo wal quba qabna, wal beekna, walii galtee qabna, waan walii mallatteessinu qabna, waan waliin hojjennu guutummaatti qabna.
haga gaafa galma keenya geenyutti absoon keenyatti kufa isinis nu biraa hin hafina waan armaan dura gootaniif immoo galatoomaa isinii jechuu barbaada. Kanaaf Jawaariin Baqqalaan mana hidhaa keessaa sababii ba'aniif gammannee yookaanis immoo ammaan booda waan dhuftuu akka waan raawwate akka isinitti hin fakkaanne barbaada. Har'a nama 10,000 yookaan isaa ol ta'utu hidhaa keessa jira. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo eessa jiru akka quba qabdu miti bakka isaan jiran. Har'a mana hidhaa tokko keessa oolu. Yeroo biraa immoo bakka biraatti dabarsu. Yeroo biraa immoo bakka itti dabarsu. Uffatan haga dhaabanii haga wannoon isaan fixutti injiraan isaan nyaatutti haga sanatti ga'anii haga yoonaa mana hidhaa keessatti gatiitti baasaa jiru, gatiitti falaa jiru. Utuu isaan achi jiranii immoo maatii isaanii ajjeesaa jiru, maatii isaanii hidhaa jiru, mana isaanii immoo gubaa jiru deebisanii jechuudha. Kanaatiif hamma gaafa kun dhaabbattuutti qabsoon keenya dhaabbachuu hin dandeenye. Noi wanta nu isin hubachiisuu barbaannu kaleessas kanumaaf dhaabbanne har'as kanumarra jirra boris kanumarra itti fufna jechuudha. Isinis nu biraa nafina nu gargaaraa wal quba qabaadhaa akkuma kanaan dura gochaa turtan akkuma kanaan dura nu bira dhaabbachaa turtan ammas namoota hafaniif sagalee ta'uu keessanii dhiyeessina. Ammas sagalee ta'aafi ammas lammii keenyatu mana hidhaa keessa jira. Ammas lammii keenyatu dararamaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti argitu waan gidduu kana ta'aa jiru. Waan Oromoo irratti akka ta'aa jiru. Ijoollee Oromoo akkamittiin harka dugda duubatti deebisanii hidhanii akka bineensaatti akka ajjeesaa jiran quba qabu. Kunutuma nama keenya jennu aangoorra jiru ta'e jennu jechuudha. Kanaaf kan nuti afaan baafannee kan keenya miti. Namni sun dhiigaan kan keenya yoo ta'u malee nama keenya yoo ta'u malee mootummichi fi sirnichi qorqalbii Oromoo hin qabu. Oromoo tiksaa hin jiru. Oromoof garaa laafaa hin jiru. Jennee kan nuti dubbannu kana. Kanaan deebii jennee gorsina hin mormina jala dhaabbanna irratti qabsoofna yeroo filannoon ga'u immoo dorgomnee aangoo irraatii hin buufna hin kuffisna jennee ta'amtan. Kanaaf gaafa sana isin waan gochuu qabdan namuu waan danda'u na qabsaa'u akkuma maqaa. Isin dhattanii loluu hin dandeessan. Isin dhattanii waajjira bantanii akka keenya hojii siyaasaa hojjechuu hin dandeessan. Isin maal godhu hojii keessan lafa jirtanitti jabaadhaatu hojjedha. Gaafa isin gaafannu immoo nu bira dhaabbadha. Abbaa keetan bira dhaabbadha. Karaa qabsoon hin deemti nu baafti jettan hundumaa gargaara. Karaa sana bira dhaabbadha. Qabsoon karaa tokko duwwaadhaan hin adeemtu. Qabsoon bifa adda addaa qabdi. Bifa qabsoo sana irratti immoo kan qooda fudhachuun isinirra jiru isinidha. Nuti biyya keessatti hidhamaas, dararamaas, reebamaas, waajjirri keenya cufamaas kaleessa dubbachaa turre. Yoo waajjirri keessan kun waajjira keessan hin cufu maal gochuu dandeessu jedhanii nu gaafachaa turan kaleessa Jawaar deebii kennan. Yoo isaan cufan hin bannan. Yoo isaan nama hidhan 4 taanee danda'ee hidhamnammas. Yoo isaan waan godhan ittuma deemnan. Addunyaatti immoo hin beeksifna. Karaa dippiloomaasii hin dadhabsiifna. Gargaarsa isaaniif kennamu irraa hojjechiifna. Dippiloomaasii kan addunyaa wajjin hin qaban hin balleessina dhumarratti argan kennisiifna jennee abdanna. Karaa biraan ni qabsaa'us immoo karaa barbaadetti haafuuf nuyi garuu kana hojiin keenya. Kanaaf ani waan baay'ee isiniin jechuu hin barbaadu booddee gaaffilee yoo qabaattan gaaffii keessaniif deebii kennuu hin dandeenya. Jawaaritti isin dabarsaati amma immoo isarraati waa godhaa. Akkam jirta? Fayyumaan? Waggaa meeqa dura naaf dhufu? Biran daldala ta'e tokko naaf dhufu fakkaata. Magaalaa kanaa magaalaa biraa takka garuu hawaasuma kana. 2013 Sioux Falls
Bulloo sagalee xiqqoon wal fuudhii jan. Wal fuudhu? Laaqana nu gaarii irratti finnee Abshir abshir. foon lafa guutee jiru jiroo na nyaachisa. Diriirsaan kun nama ijoollee fakkaataan gaafa nan xiqqaa ta'ee biyyoon taphadhu kanarra dura jedhu. Dhugatti rakkoo dargaggaan addunyaarra deemu keessattuu immoo gara Ameerikaa kan akka dhufu yaadaan inni hunduu waliin bara san yeroo Oromoon namaa gadii miti dhugaa baalagaatiin awwaalamee hafuu qabu. Kunis nutis ormaan waliin tooyinee miidiyaa mataa keenyaa qabaachuu qabna jennee hawaasni dura itti dhufne tokko kana. Hawaasni dhugaa dubbanne hawaasni Oromoo naannoo kana jiraachuu isaa tun beekuu ture. Yoolumatti kana naamee dhufne waan wayyaa kiisa nu geessan. Sanuma sanii jajjabeessinee asiin geesse. Har'a garuu akkanatti heddummaatanii baroota kana keessatti guddattanii as ga'uu keessan hin beekne ture. Hoggaa Ameerikaadha hin jennu Minnesota silaa irra dabruu hin dandeenyu waa hedduu walitti tattaadha. Minnesotatti aanee eenyu haa ta'u hoggaa jedhan namni warri kana qopheessu Mahammad Abduu sun tumtu hawaasa suulaan ta'uu qaba jedhaniitti murteessanii maaliif akka jedhaman. Hawaasa lammaa dubbina keessa akka dubartoonni akka baay'atan kana qofana fakkaate walakka dubartoota kana kana keessa. Dur maaliif jedhanii beektanii gaafa tartaraa isaanii walgahii dhaqee gaafa dubartoonni heddummaatan. Wanni haasamuus waan nafii qabaati. Wanni irraa dhoortoon irraa argamnus wayya turte. Women are very practical. Walgahii takka dhaqee irra hedduun nama dhiira ama shantan olii yoo ta'e dubbiinis goggoo dubbisiillee goggoodha. Irra jireessi dubartoota isaanii ijoollee xixiqqoo yoo dachiin akkana wajan gaafiinis gaafii dalagaati maallaqnis waan nama dalagsiisaati jechuudha. Dhugaa dubartoota faasuun hin warri dhiiraa nama hojjetan. Hawwa warraa keessan ijoollee duraa teessan hayyoota teessan diddanii dhufuun hawaasa jaaraa akka jirtan. Maaliif hawaasni manarraa jaarama, maatirraa jaarama. Maatiin haadha abbaa ilmaan dhala. Bakka waltajjii Oromootitti manni keessan akka dhufuun barbaadan. Manni maatii guutuun. Maatiin guutuun hoggaa dhufee galmi lakkoofsa namaatti osoo ta'e qalbiidhaan guutamaa jechuudha. Kanaaf yeroo tokko warra dhiiraatiif akka naalee dubartoota isaanii mana dhiisuu dhabuu isaanii. Maqaan keessan hedduudha yaama. Ani immoo waan hin hawwan as kale. Namni keenya magaalota gurguddoo keessatti bakka dalagaan hedduu jirratti dhoortoo mootummaatiin jiraachuurra baadiyyaa bareedduu sanatti gadi ba'ee dalagatee ibiifis wayyaawee qabsoo soggaa gargaaru arguun hedduu nama gammachiisa. Ammallee bal'adhaa ammallee warra misoota kana asammaa raasii galchaa jabaadhaan ni jira. Bakalaan haala biyyaa irraa jira. Torban lamaa fi deema dubbachaa jira. Haalli uummanni keenya keessa jiru waan hedduu nama gaddisiisa. Ajjechaan jumlaa, ajjechaan nam-tokkee heddummaachuu irraa kan ka'e lakkoo isa qofa amma hoggaa nama 200 beeksisii jira. Namni dirba. Sooshaal miidiyaa hoggaa agartan innaawaa namni dhumee naasuun nama irraa badu hanjamaa ta'ee jira jechuudha. Namni jumlaadhaan biqiltuutti ajjeefamu, kaan lubbuun qabamu, kaan reeffa isaanii gubatamu. Waan ajaa'ibaati.
Biyya san keessatti I think there is a serious problem. Siyaasa qofaan wanti biyya san deemaa jiru akkatti. Biyya san sheeyitaana hama seenee deemu jiru. Namni keenya dur sabaaf sablammoonni biyya sanii wal loluun turuma jiru. Warra jiraa wal waaddu. Warra nama lubbuun qabu fuudhee konkolaataa irraa gadi buusee kidibu. Hin turre namni biyya sanii. Namni biyya sanii dhugaa walii dubbatu taate warri na duraa kan beeku. There is something really sick going on. Kanaafin akka siyaasaatti illee fudhachuun barbaada. Biyyi sun karaa hamarra deemu jirti keessatti waggaa afran darbe kana. Torbanuu kana laala. Gaambeellan nama keenya irra waan ta'e. Nama qawwee hin qabu. Manaa gayyaasanii dirree gubbaa magaalaa keessatti caaka keessatti wallottu waan ta'e. Wallotti ajjeechaa san karaa hawwate loltuu miti beeka loltuu aaree deemuu. Artistootaaf wallistootaaf aktoroota finfinnee irraa deeman. Ajaa'iba dhukkubsaasaa ajaa'iba. This is really sick. Arra wallagga nama dhibba lamaatti wayya. Nama dhibba lama miskiina. Miskiina wallorraa beelti bukkaaftee achi jiraatu. Why? Qabsoolee jiru. Ajjeechaan akka uummata keenya irraa dhaabatu. Saamichi uummata keenya irraa akka dhaabatu. Uummanni keenya bilisummaa akka gonfatu qabsoolee. Waggaa afran darbe keessatti waggaa lamaan kan darbe kanatti kan arganne garuu bilisummaan nutti haamtuuti. Yaaboo lubbumaan haa jiraannu jechuu jiru malee. Dhumaatii kana hunda waan hedduu nama qaaneef jaarraa diidamii tokkoffaa keessatti yeroo silaa tattaafannee hiyyummaa keessaa bahuu qabnutti yeroo silaa wal mareellee sirna dimokiraasii ijaaruu qabnutti murruqiin gamaa gamanaa godhamaa jiru kun aan hedduu na sodaate. Waggaa lamaan darbe kanatti lolati kanatti godhamee fi Amaara keessatti godhamee ka Oromiyaa jedhamanii isaan godhatoota dabalatee nama 100,000 fayyadu. Half a million people. Ajaa'iba bara. Waggaa afurii dabalaan ka lola addunyaa lammaffaa ta'uu deemaa jechuudha. Kanaaf haalli biyya keenya keessa jiru ka durii miti. Qalbii namaatii ta durii miti. Siyaasaan ta durii miti. Wanti isin ajaa'ibsiisu. Qondaalota mootummaa tokko tokko argee ture eeganii dhaabee. Waan hedduu na sodaachisu. Akka waan waa takka tahaa hin jirretti qalbii nagayaati. Shaa jedhanii jiraatu jira. Isin kara dabalatu biyyatti. Kana moo maaltu biyya? Sawwatiin tarreessu jiru. Bara silaa gadaa silaa namni waliinuu wal dhaga'ee wal gorfatee biyya bulchuu ulfaataa taatetti abbaa ilmummaa wal. Bara sabaaf sablammoonni qeebii bulchanii biyya waliin bulchuunu gargaarsa rabbii gaafattutti sirna olaantummaa sirna fiwdaalaa deebisuu barbaada. Kanatu jinni goda hundaa yaasee uummata waliin dhaqa. Goda hundaa waliin dhaqa. Ammallee adeemsi kun dhaabachuu baannaan ammallee sirna abbaa irree dhaabuudhaaf hawwuu baannaan olaantummaa garee tokko dhaabna ganni yoo dhaabbachuu baannaan amma fane rakkoon biyya sanii dabalaat deemama. Diinagdeen biyya sanii qubee jira. Bajanni barara qabatan kabana deeggardaa irra gara parsantii 14 dhiigatti. Hubadhaa. Tigray, Amaarii gara kaabaa, abbaa godinoonni hedduun Oromiyaa keessa Wallagga, Shawaan, Gujii, dachiin qotan, barakaan barbaadootaan jiru, bu'uuraaleen misoomaa daaraa ta'aa jiran. Kana
deemnee ijaaruu qabna. Kana deemnee ijaaruudhaaf qoqqobbii itti namallee dhufan jiru. Ilmi namaa waan nyaatee bulu, waan gaara bahuu dhowwee ittiin deemaa jira jechuudha. Haala kana keessatti waa'ee siyaasaatu falmuun hedduu nama rakkisa. Rakkoo kana keessaa bahuun waa'ee nagaa akka dubbannu nagaa wayyaa karaan humnaan ittiin deeman biyya sanitti murruqi dhumaatii hanga hin qabne fidaa jira. Dhumaatiin hangammaa jiru qacacaa kadhuuf taa'u dachaa warri mootummaarra jirtan dhiigni hangammaa biyya sanitti hoggansa keessan jala jige dhiigni hangammaa jige hidha guddicha isaan jalsan buusa bara hidha guddicha guunnaa jechaa turanii yoggaa lamaan dalee kana dhiigni garuu hoggansa kana jalatti jige dhiigas lafti dhasa buusuu danda'e. Kanaaf lolli haa dhaabbatu, wal fixiinsi haa ga'u, mariitti haa deebinu, lonchinaan dulloomne kan irraan gadee rooba keessa oofaa jiran qilee dhaquudhaaf gommaan lama seenee jira lama qofatu hafe duuba deebisaadha. Kana gochuudhaaf qaamolee hidhatanii isin dura dhaabbatanii wajjin lolaan itti dhiibuu osoo taane mariidhaan furmaata fiduu barbaachisaa. Dubbiin qawweedha, dubbiin taankiidhaan itti deemna, dubbiin diroonii, dubbii daran hammeessite malee furmaata fidaan jirtu. Mari'adhaa. Kana waqabaatittis akka hoggansaatti fayyadu. Wanni abdii namaa kanatti xiqqaan ni jira. Humnoota Tigraay wajjin lola suukanneessaa ilmaan namaa akka baala mukaa wiitara biyya kanaa sanitti harcaase san yeroodhaaf dhaabanii uummanni beelaan akka dhumne gargaarsisee eegaluun waan gaarii. Kana cimsanii gara fuulduratti deemuu qaban. Lolli sun deebi'ee akka hin kaane maaliif kana jenna? Nama keenya ittis garuu diinagdee keenya ittis garuu lolli sun deebi'ee akka hin kaane marii sirna qabu dubbii wal lola sabbite hiddaan fuudhaaf gara mariitti seenuu qabanaa jenna. Abdiin xiqqoonni jirti dalagaa hedduu gaafata gara kabaraa. Gara Oromiyaatti gara Beenshaangulitti immoo sunuun jiru. Lolli akkuma kaleessatti namni akkuma kaleessatti harca'a. Qabeenya akkuma kaleessatti barbadaa'e. Mataa gara tokko haadatanii gara biraan dhiisan. Kanaaf biyyi kun uummanni kun akka baraaramu saboonni biyya sanii akka waliin bitneef maaliif adeemsi waggoota muraasa dabree irra deemame ammallee deemaa jiru sun sabaaf sablammoota biyyattii gidduu rakkoo guddaa wal shakkii guddaa wal gaarreeffannaa guddaa uumee jira. Kana jechuun namoota wajjin danda'u. Wanni amma argaa jirru kun wanni wallatti argaa jirru kun wanni gaambellatti argaa jirru kun wanni matakkalitti argaa jirru kun hariiroo saboota biyya sanii hariiroo hadhaawaa godhee jiru. Ibidda ni beektanii ibidda gaara keessa citaan goggogaan jiraachuu waan nan kibriin lafa bu'ee ibidda qabsiisa. Wal shakkiin wal jibbiinsi saboota keessatti naqamee waan jiru wanni xiqqoo wal jibbiinsa biyya jirti. Kanaaf nuyi kan laallu biyya kanaa fi uummata kana balaa kana daran irraa hambisuudha. Namni biyya sanii gara wal fitee akka wal hin balleessine kurmaanni tokkoffaa mootummaa qaamota hidhatan hunda wajjin haal duree malee
qaama sadaffaa walii galanii filatanii wajjin mariitti seenuu tokko qaba. Tokko qaba. Egaa lolli dhaabatee ceasefire godhame booda nuus dabalatee warra harka qawwee keessa hin jirre dabalatee rakkoo siyaasaa biyya sanii hiddaan furuu fi hariiroo haaraa new social contract ummanni kun amma booda wal deebi'ee akka wal hin fidne sirni abbaa irree amma booda akka hin dhumne dandeessisu olaantummaaf saamichi akka hin dhumne wabii ta'uu danda'u waliigaltee irra godhamuu qaba jechuudha. Kana qofaa miti. Kaabaa kibba bahaalixa biyyattiitti yakkisuu kanneessan yakka jechuun hin danda'amu waan yoo ta'u. Cruelty. Hamaa raawwatanii jiru. Warri miidhaa irraan ga'ame sun hayti galuu ni qaba. Warri miidhaa geessise adabbii argachuu qaba. Justice has to be served. Nagaan bu'uu qaba. Hayti dhufuu qaba. Kanaaf just peace waliin jennu. Kanaaf haqa fituu irra deemuu qabna. Lola dhaabne mariidhaan karaa wal qabsiifne haqa abbaa haqaatii galchine yoo jenne gara araaraatti reconciliate. Ceasefire, negotiation, justice, reconciliation. Uang gawaabaa miti. Waan waggaa dheeraa gochuu danda'a. Garuu waggaa dheeraa san wal bituurra harumarraa lola dhaabanii mariitti seenuu irra wayyaa jenna. Kanaaf akka kaafaa nuti kaleessas ka hidhamne biyya tanaaf sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa, kan qaamoleen siyaasaa yaada isaanii, imaammata isaanii karaa nagayaatiin tarkaanfachiisan irra wayyaa. Hawwiin abbaa irrummaa, hawwiin olaantummaa, hawwiin humnaanin si qabsee si bitaa hin taatuu jennaan ni taatii jedhanii jedhamu. Taateere hin taane biyya wal finciisanii itti gadi baasan. Namni baay'ee ni jijjiiramtanii kanaan fa'aa ni jijjiiramee naan jedha. Jijjiiramee jiru. Waggaa lamaan dabree kan waan ni jijjiiramee maaltu jiru? Maaltu jiru? Biyyi nuti biraa hin dhabnee fi nuyi itti baane tachisan. Hoogganni amantii, hoogganni siyaasaa, beekaa fayyaddu haala kanatti nu wajjin barate sheexanuma hin weellu. Namni waan nama sodaatu osoo kan waan ta'eef waan kana qalbii nama qabna. Tasgabbeessuu qabna jennee sallaan. Akka kaasootti ejjennoo keenya dhiba. Namoonni keenya obboon iddoo ishee duraati karaa irra qabsa. Sirna federaalawaa Oromoo sabni biraa eenyuun itti dhufuun sirna dimokiraataa Oromoo sabni biraa mootummaa isaatii waan itti filatu kan gubbaa itti tuulamu keessoota. Kanammoo karaa qawweetiin wajjin bibbatti osoo hin taane yaada wal mormanii wal caalu gaariin jaanii qabdaa ture. Nutis kana itti agarree itti galee bakka amma riqichuudhaan itti yaadu balaa hama itti deemaa jirurraa hamuudhaaf lolli gama hundaan godhamu dhaabbachuu qaba. Tokko Samboota sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa gad dhaabuu qabaa jennee deemna. Kana gochuudhaaf ammoo akka Oromoottis akka Kaafaawottis gahee leencaa taphachuu dandeenyaa jennee amanna. Kana godhuudhaaf dhugaa uummata keenyaa qabna. Dhugaa qofa qabatanii hin gahaa miti. Keessattuu jijjiiramoota hunda keessatti, ce'umsoota hunda keessatti uummanni keenya haqa isaan malu, dhugaa isaan malu wanni hanqateef jaarmaya
cimina hooggansa, cimina imaammataaf caasaa gahaa ta'e ka uummata kana tarkaanfachiisuu danda'u jaarrachuu waan hin danda'iniif baroota nugustichi aangorraa qaarfames, baroota darguun aangorraa qaarfames, baroota warri PRDF aangorraa qaarfames ummanni keenya carraa sanitti fayyadamee bilisummaa dhugaa argachuu ka dadhabeef jaarmaa cimaa hooggansa ititaa caasaa sirriitti diriire imaammata ifa ta'e qabu jaaratee waan hin qophaa'iniif jennee waan amanneef yeroo dheeraa itti fudhanne jaarmaa Oromoof Oromiyaa fakkaatu jaarmaa hooggana ititaa gameeyyiirraayis dargaggeettiirraayis qabu jaarmaa caasaan isaa amma gadiitti diriiru jaarmaa imaammataa fi karoora yeroo dheeraadhaa fi yeroo gabaabaa qabu jaaruutu nurraa mala jenne irratti hojjenne hojii walii qoonnee deemaa jirra jechuudha. Kana yoo ka goonu taate jaarmaa cimaa yoo kan jaarrannu taate baadhaa lola uummata keenyarra godhamu kana dhaabsisuudhaaf humna horanne inni amanu. Lammaffaa marii biyyoolessaa godhamu san keessatti dantaan saba keenya osoo hin kukkutamne osoo hin sharafamne haqa orma biraattis osoo hin dabarre dhugaa keenya haqa keenya sirna nuun malu jaarrachuu irratti negotiation godhamu san keessatti humna guutuudhaan hirmaachuu dandeenya inni amanu. Jaarmaa cimaa yoo ka jaarrannu taate sirna haqaa justice miidhaa saba keenyarra ga'e yakkamtoota bifa ifa ta'een adabsiisuu danda'u jaaruu dandeenya inni abdan. Jaarmaa cimaa yoo ka jaarrannu taate Oromiyaa sabni keenya irratti abbaa ta'e Itoophiyaa sabaaf sablammoonni akkaataa gumaata isaaniitiin aangoof diinagdee qooddatanii abbaa waloo itti ta'an jaaruu ni dandeenya inni abdan. Jaarmaa cimaa immoo yoon qabaatin jaarmaa cimaa yoon qabaatin dhugaan keenya hanga arbaa yoo ga'ees dhiini keenya akka lagatti yoo lola'ees ummanni keenya amma fedhe yoo lallabates jaarmaa hooggansa ititaa qabu jaarmaa caasaa hanga gadi diriiraa qabu jaarmaa imaammata ifaan ifa ta'ee fi tarsiimoo sirriitti itti yaadamee bilchaate yoo kan hin qabaanne taate lolallee ofirraa dhaabuu hin dandeenyu marii keessatti illee haqa keenya eegsisuu hin dandeenyu haqa ummata keenyaas galchuu hin dandeenyu Oromiyaaf Itoophiyaa Oromoodhaaf taatu jaaruu hin dandeenyu. Kanaaf fuulleffannaan keenya kan irratti fuulleffannee jirru jaarmaa cimaa jaaruu irratti kana godhuudhaaf immoo bu'uura raacitii gahaa lafa keenya jirra inni abdanna ummanni keenya biyya alaa yaadan ulee isinu dhaggeeffadha ka isinii ta'e fudhadha ka isinii hin taane ofirraa darba ka jidduu jiru immoo riizarvii irra seef godhaa kaadha. Nu akka kaafaa'ootitti tarsiimoo qabna jennee yaadna. Karoora bareedaa qabna jennee yaadna. Tarsiimoo uummata kana bakkaan gahuu danda'u ni qabna jennee yaadna. Amma duras tarsiimoodhaan masakamnee injifannoo argamsiifnerraa muuxannoodha qabna. Yoomne saba kana dhugaa isaa ni galchine jennee qabsoo. Kanarratti hamma dandeessanii miseensa ta'uudhaanis nu gargaaruudhaanis yaada nu kennuudhaanis akka nu bira dhaabattan isin gaafadhaa galatooma. Tole galatooma kanatti Sudaan reefu mana keessa waa jedhaa ture. Warri Ayiwaa kuni cimaadha. Warri Suulaan jabaadha. Kanaafuu yeroo hundayyuu
bakka kamittuyyuu nama saalfachiiftanii hawaasni suulaan umriin dheeradhaa jiraadha isin jechuu barbaada. Kan itti aanu xiqqoo waa kiisa nama jiisuu waan jiru waa qaba. Akkasii miti. Kana ammoo kiisa jiisuuf akka duraaniitii miti. Duraan as dhaabadhee 4, 10, 5 jedhaa olaanu har'a akkas hin goomu. Lakkoofsa argaartanii mi asii? Lakkoofsa kana isinitti gurguru. Caalbaasii qabna jechuudha. Lakkoofsa kana isinitti gurgurraa. Lakkoofsi kuni namni hundinuu carraa wal qixa qaba. Abbaan lakkoofsi ba'eef of kolcha. Abbaan lakkoofsi ba'eef caalbaasii waan hedduu asii qabna. Waan as keessa jiru afaan guuttadheen dubbadhaa namni hundinuu fudhachuu barbaada. Otoo argate namni hundinuu fudhachuu barbaada waan as keessa marreeru. Waan akka salphaatti dalagameeru. Sa'aatii namni wajjin gaafiif deebiillee waan barbaadaniif. Gaafiif deebii eeggachuu jirtanii mi? Gaafiif deebiillee waan barbaadaniif. Kana jidduutti galchinee gara gaafiif deebiitti dabrinaa jechuudha. Gaafiif deebiitti dabrinaa nu obsaa daqiiqaa